fuudha dandan jettee yaaddu namoota caasaa qeeyiroodhaan ni beekanii khalee qeeyiro turanii caasaa kana warka galchuu dandan jettee yaaddu hedduu khaysaa fi alaayis maallaqaan bittee hojjechiisaadhaa turte. Sochiin qeeyiroon guyyaa 5 farqaa kana duraa gootee sochiin ammaan tana uggurri geejjibaa kan guyyaa 5 dabreef godhame dhiibbaa yookaan diigaminsa inni mootummaa keessatti fide kan harkaadhaan jirre kan icciitiidhaan dhokatee taa'u jiru kanaan isinii himuu barbaada. Yaa maal jettan walii sheer godhaa walii dabarsaadhaa namoonni hedduun dhageeffachuudha qaba. Waliin gahaa it is a good news Oromoodhaaf odeessa injifannoodhaati. Mee walii sheer godhaa walii dabarsaa waliislee afeera Oppiidiyoo keessaa diigaminsi eegalee jira. Ifii wal shakkanii wal afaan deebanii wal hidhuu wal billeessuun eegalamee jira. Wanni guddaan garuu wanni guddaan ani eegaadhaa ture. Ta'ammaan tana ragaadhaa wajjin sumudaatti naa dhawan qeeyiroo Oromoodhaa tana caasaa qeeyiroo kana akkamitti diinaa caasaa qeeyiroodhaa warra keessa beeku yoo dandame warra qeeyiroo hojjechiisaadhaa turee fi qeeyiroodhaa wajjin hojjechaadhaa ture caasaa isaanii barbaannee saniin diiguudha qabna waan ji'uufi warra golgaa sabboonummaadhaa uffatee warra qeeyiroodhaaf yaadu ifakkeessee warra sabboonummaa dharaa uffatee ala kan turees Oppiidiyoon akkuma yaadattan maallaqa Ameerikaadhaa 5,500 baatitti ramaddeetii fi ala kanarraa kara biyyaa galchitee hoteela taa'aa turanii makiinaa gootee fi ajandaatti kennitee akkaataatti qeeyiroo diigan irra dalagaadhaa turan kun beekamaadha. Kan isin dunii beektanii biyya keessaayis caasaa qeeyiroodhaa ijoollee qeeyiroo wajjin dalagaa turte keessattuu qeeyiroo keessaa warreen angafa jedhaman warra silaamuu mul'atu warreen shakkitu maallaqaan ifidheessitee kondominiyeemii kennitee fi lafa kennitee fi ifidheessitee deemaa caasaa qeeyiroo kana diigaa nuti qeeyiroo badhaadhinaatiif hin jaa badhaadhina kana beeksisa akka qeeyiroo kana addeeftanii badhaadhina kana fudhatan godha irratti hojjedhaa jameeti ramadamanii maal ta'aa turan qeeyiroo keessa deemanii hiriyaa bitanii hiriyaan qabsiisaadhaa maatii keessaanuu bitanii kaaniin qabsiisaadhaa kana turan. Garuu amma the good news oduun injifannoodhaa oduun bereedduun oduun qeeyiroodhaaf badhaadhinaa maaltu jira beektu Oppiidiyoon warreen ala kanaa galchitee qeeyiroo diigaadhaa fi caasaa qeeyiroo facaasaa qeeyiroo badhaadhinaa yookaanis qeeyiroo biltsiginnaadhaa jaara jettee ala kanaa galchite guutumaa guututti hujii keessan hojjechuu hin dandeenye dalagaa isin finneef hin dalayne hin hojjenne kanaafuu kana booda bu'aan isin nuu qabdan tokkolleen hin jiru hujirraa isin dhaamneeraa jetteeti akka jirutti hujirraa kaafte starting from leencoo baatirraa eegali amiin jundiitiin hanga tanakatti gabbu'a hundi isaanii hujii isinirraa barbaannu hin hojjenne ummanni Oromoodhaa isin dhagaa isin amana isin jala deema jenneeti horii isiniif baasaadhaa turre. Ummanni Oromoodhaa akka isin hin dhageenye akka qeeyiroo biyyaa isin harkaan qabne akka isin jalan deemne ifatti sochiin qeeyiroon Oromiyaa guututti qad goote kun Oppiidiyoon duraanuu waan hin beekne baran Oppiidiyoon jarri alaa galchan kun
akka waan bu'aa guddaa qabuuf akka waan qeeroo tana badhaadhina jala hiriirsuu akkas fakkaate beellamni maasii jarri kun warreen garaadhaaf bitame alaagale kun leencoo baatirraa eegali warreen kun beellamni mootummaadhaaf seenan dandeettii qeeroo diiguudhaan qabna ummata keenya akka badhaadhina jalatti hiriiree badhaadhinaa wajjin hojjetu ni goona jaarmeeyota mormitoota isaan fakkaannee ni diina olola barbaachisu hunda irratti oofna kana goona jedhin kanaani haga ammaan tanaa for the last 2 years mindaan baafii ture mindaan kafalamaa fi ture duraan abi afaan isaatiin dubbate akka maallaqa USAtiin doolaaraan isiniif kafalaadhaa jirraa garuu akka isinii kafallutti hujii keessan dalagaadhaan jirta waan jiru abi afaan isaatiin dubbate waan sa waraabbii barbaadetiin viidiyoo isiniif maxxanse yoo dandeessa maxxansaa gaafa abi akkas jee viidiyoo isin yoo qabaattan maxxansaa maallaqa alaatiin isinii kafallaa foreign currency isinii kafallaa garuu hujiin keessan hanga isinii kafalluu fi hujiin keessan wal madaalaan jiru jee amma dur complain godhee ture abiin mataasaa amma garuu guutumaa guututti caffeeraamsii guutumaa guututti hujii isin barbaanneef tartiibaan dalagaadhaan jirtan qeeroo oromoodhaa badhaadhina jalatti hiriirsuun dandeenye ummanni oromoodhaa isin amanaadhaan jiru kanaafuu bu'aan isin nuuf qabdan hin jiru jedhanii dhiyeenya kana maaliif social media gubbaa badanii maaliif miidiyaa irraa badanii jeetii yaadu ture jarri kun duraan warri Haaji Buttaan fannifamuu qaba akkas tokko jechaa ture dhiyeenya kana maaliif social media gubbaa badanii dhugaan jirtu hunda isaanii hujirraa dhaabanii jiran hunda isaanii gariin isaanii karaa alaa kana as deebi'uudhaaf tattaafachaadhaa jiranii garii warri dhufee as jiru leen jira warri dhufee as jiru warreen itti dhiyaatan qoradhaa laala warreen itti dhiyaatan jara kanaa wajjii walitti hidhaa qabdan check them yoo dhufachuu baatan gariin isaanii as deebi'aniiti biyya alaa kana jiran gariin isaanii garuu harkaa wal dhoyteeti ummata oromoodhaaf itti diina godhan maatii isaaniif diina godhan dhaqanii garaadhaaf bitaman diinaa wajjiin dhaabbatan bakki isaan dhaabbatan sun isaan hin deeggar isaaniif humaan goone aadaan nama diinaaf dalaguu aadaan galanni nama garaadhaaf buluu akkana ta'uu badha warreen kalee badhaadhina qeeroo badhaadhinaa jira qeeroo badhaadhinaa jaarree biyya keessa gartee shoorarkeessitoota hanga xiqqaa tokko malee beekadhaa oromoodhaan jenne hanga xiqqaa warra gartee alaa bitamee biyya jeeqa barbaadu hanga xiqqaa malee qeeroon dhibbatti badhaadhinaa wajjin jirti warri jechaa ture suni miidumarraa afaaniin jechaa turanii gaafa hujitti jijjiiramtee qeeroon lafaa kaatu qeeroon oromoodhaa tokkummaan siidhaa kakalee caalaa arra jabaachaadhaa deeme malee laafachaadhaan deeme kuni biltsiginnaa hizaabarra rifachiiseeti biltsiginnaa mudhii kuti oromoon tokkummaan akkatti wajjin dhaabbattu dabballoonni keenya diigee jira dabballoonni keenya caasaa qeeroo facaasee jira dabballoonni keenya qeeroo keessaa fuunee mindaa kafalaafii jira dabballoota keenya warra miidiyaa OMN gubbaadhaa raabaadorii haasawaadhaa turre binnee biyya galchinee doolaaraan kafalaafii jira kanaafuu dabballoonni keenya hujii isaanii hojjetanii jiranii kana booda qeeroon tokkummaan akka kaletti lafaa ka'ee nurratti hin fincilu akka kaletti lafaa ka'ee nu dura dhaabbachuu hin danda'u humna qeeroo takaleessan facaafnee jirraa dabballoonni keenya hojjetee jira maallaqni nuti kafalaadhaa turre nuuf dalagee jira waan jiru yaadan dilli OPDO keessatti dhaalattee karaan hin cufamu maal hin tojaan sure daanuu isaan jara alaa galchanii maallaqa waliif kana wooma dandeettii guddoo qaban itti fakkaatti wooma dandeettii guddoo qaban gurbaan gurbaan Ali Birraa dhiyeesse eenyu asirraa galee Atlaanta irraa galee Gubaay jedhanii Johar maqaan isaati Ali Birraa silaa inni wanni miidiyaa piraayimii dhiyeesseef akka Ali Birraanis jara wallaalaa kanatti sirriin goonee uummanni oromoodhaaf finciluu hin qabu maal hin qabu akka jiruuf Ali Birraan garuchi gubbaa taa'eeti silaa kaniin gaddu jee silaa qeeroon silaa oromoon kaatee sossootee react godhuu baatte niin ajaa'ibaa je garuu nama meerkurii ta'e ija oromoodhaa hacaaluu dhabanii
usanii taa'uu dhabanii ka'anii finciluu loluun isaanii yakka tokkollee hin qabu jedhe. George Floyd wal qabsiisee Joowar Sudhammaan tana guyyaa san booda miidiyaa san gubbaan jiru guyyaa san booda jiruun isaa baddee jirti. Maaliif miidiyaa keenya irratti miidiyaa nuti horii kafallu irratti dhufee maqaa nu belleessee nu salphisee jedhanii guyyaa sanirraa qabanii achirraa baasan. Warri kasi biyya keessatti dhoysaadhaa fi dirribaa mootummaa tanaaf ganda keessa deemee dalagaadhaa ture hundinuu hoongawanii jiran hoongawanii jiran. Qabsaa'onni Oromoodhaa qeeroon milkooytee kun Oromoodhaaf injifannoodhaa oliiti. Dura qabsootii galmaan gahuudhaaf gantuu warra garaa buluuf keessaa baasuudha qabdi. Arra kana booda Oromoodhaa fi Oromiyaa keessatti gantoonni akkanaa kun diina birattis hin amanaman, Oromoo birattis hin amanaman. Kana booda bakka takka illee qabaachuudhaaf hin ta'an ilmaan Oromoodhaa baga gammaddan. Congratulations. Baga gammaddan. Alaa fi keessatti warri jirtan hundinuu sochiin nuti goone fincilli qeeroon biyya keessaa goote ta duraa akka gingilchatti daammiiree jira. Diinaa fi fira Oromoodhaa addaammiiree warra diinaa kakaraa warra nu fakkaatee Oromoo tahee koota sabboonummaadhaa uffatee diinaaf dalagaadhaa ture addaan gingilcheeti. Achihis as facanii hawaasa fi keessaayis bahanii Oromoo keessa jibbamanii diina silaa dalaganiif birattis kabajaa dhabanii salphina namni qorii diinaa arraabu akka salphataa jechuudha. Akka salphata. Wulii kabajaa hawaasa keessatti ollaa fi aalii wajjiin qabanillee dhabanii jiran. Kabajaa ollaa wajjiin qaban dhabanii jiran. Maatii ifii keessattillee kabajaa hin qaban. Hawaasa ifii birattillee kabajaa hin qaban. Keessattuu warreen qabsoo Oromootiif yeroo dheeraa sabboonaa fakkaatee qabsaa fakkaatee haasawaa ture warra akka Leencoo Baatiidhaa kun. Sadarkaa hoogganatti addumsummaa Oromoodhaa keessa deemee warri hojjechaadhaa ture warri akka Amiin Jundiidhaa warri garaan sobee garaadhaa bitamee lakkii Oromiyaa keessa rakkoon takkallee wahuma kalee Abbaay Tsaayyeen jiru Leencoo Baatiidhaa namni ala kanatti hooggana keenya jennee amannee jala deemaadhaa turre wahuma Abbaay Tsaayyeen jeje wahuma Abbaay Tsaayyeen je wahuma Geetaachoo Raddaadhaa 2016 Aljaziiraa gubbatti jee Leencoo Baatiidhaa irra deebe. Osoonni mootummalleen amanee Wallagga keessaa yaa'ii jira nageenyiin jiru kanaaf interneetdhaan fini osoo juuti mootummaan Leencoo Baatii Aljaziiraa gubbatti bahee garaa isaatiif qochummaa isaatiif garuma isaatiif jecha lakkii biyya keessatti wanni bahe takka illee hin jirtu interneetiin guutuudhaa jira boodarra miidiyaa fi gubbatti yaa'eeti sa Leencoo maak jibdaa mootummaan amanee jira maakas jettaa jennaan laal namni bitamtuun akka sareeti. Sareen hogguuni qoonqoo dura qabde. Hogguu nyaata dura qabde. Abbuma nyaata dura qabe san diffeendi gooti malee waan biraatti killee yaattu. Leencoo Baatiifaan an gantoonni kanaa kun salphachuun anaaf gammachuun kanaa olii hin jirtu. Gantoonni kalee Oromoo fakkaatee qabsoo Oromoo keessaas wooma nyaachuudhaaf wubutachuudhaaf qabsaa'oo if fakkeessa. Warri diinaggalee arraan tana Oromummaa ifii gan. Ummata Oromoodhaa hiyyeessa Oromoodhaa kan dhumaa jirutti duuda galee garaa fi guuttachaadhaa jiru salphachuudhaa ol maaltu nama gammachiisa. Kanaa ol maaltu nama gammachiisa mee jira keenya. Sigalee osooni dubartii baatii 5 ulfarraa baasanii waraanni reeppi godhee nammeeqaan ulfarraa baasaa jireeti Leencoo Baatiitii fi Amaan Jundii Tanakaadhaa fi Jafara Liifaan taa'anii biiraa dhugan. Isaan kun salphachuudhaa ol wanni nama gammachiisaa takkallee hin jirtu. Kana booda caffeeraa misabanaa. Mootummaa biltsiginnaa yookaanis mootummaa nafxanyaadhaa tan Abiy Ahmad hoogganu keessatti jarri kun bakka takkallee hin qaban. Hujii isaanii raawwachuu hin dandeenye hujirraa dhaabanii jiran. Yoo gartee gaa wal beekumsaan hoogganoota irratti maxxananiitu agartee waa butachaadhaa dallaa lafaatanii gubboo nama ol fidaadhaa yoo jiraatanii ala kanaan booda mootummaa san keessatti dhagayamaa fi olola mootummaa ramaddee oofuufiin hin jirtu. Amiin Jundii gorsaa Shimallisii miti kana booda.
eenyu leencoo baatii gorsaa prime ministeriitii miti kana booda na amana konfliktii badaa iddoo jira leencoo baatii waan hojjechuu qabdu hin hojjan hin dalayn qeeyiroon diin tigale caasaa qeeyiroon facaaf sabboontota oromoodhaa warri finjuu kana amansiiftee karaa keenya deebisuu hin dandeenye hujiin ati siramannee horii sii kafalaa jirruuf gorsaa hiyyataatee osoo hin ta'in gorsummaa maqaadhaaf sii kennine akka hujii kana hojjettuuf waan addalsummaa oromoo keessatti maqaa qabduuf waan qabsoo oromoo keessatti maqaa qabduufi maallaqaan binnee as keenyee hojjedhu siin jenne kana hin hojjenne so sitti faayidoo inni bu'aa hin garre kana booda hujirraa si dhaabnee jirra isaan hundatti warra especially warra ala kanarraa Kanadaa Yurooppii fi Ameerikarraa biyya galee dhiiga oromoodhaatiin biiraa dhugaadhaa jiru hunda isaanii dhaabanii jiran. Danna good news akkam namatti tola nuti bakkuma kalee jirra bakka kaleerraan sossoon dhaabbii kaleedhaan jijjiirree jechuudha. Arras boonne dem lafaan soomnee garaan soomnee saba keenya daldaallee oromoo irratti ragaa dharaan baan so kuni oduu gammachuudhaa hagana egaan gurre simbuuse dhaamsaan qaba dhaamsi tokko maayii irratti haalammaan tana biyya keessaa deemaa jiruu fi ala kana keessaa wanni godhuu qabnu maali waa lamaa jira waa lama irratti focus godhuu qabnu. Lolli oromoo irratti deemutti jiru tokko lola qawwee caalaa lola ol'aantummaa miidiyaadhaati. Lola ol'aantummaa miidiyaadhaati nafxanyaan nurra qabdi yes kana fudha. Oromoon amma OMN miidiyaa xiiqiidhaati. Duraanis OMN wanni irratti jaarre irratti investi gooneef miidiyaa nafxanyaa miidiyaa firraa oromoo ariiteeti jooris baan godhanii hayyoota oromoodhaa hunda isaatirraa baan godhanii indaa'imatu janiiti aariidhaani OMN kana gadhaabne miidiyaa xiiqiidhaati. Itoophiyaa keessatti oromoon OMN akka miidiyaa xiiqitti ilaaluu qabu. OMN silaa wallee dalaguu baatee qilleensarraa baduun qabnu oromoon irratti investi goonee OMN jiraachuu qaba forever. Maaliif xiiqii isaatii wajjin xiiqii gallee jira. OMN qilleensarra yeroo hunda taa'uu qaba. Saatalaayitii gubbaadhaa uma fedheen bu'uun qabu. Waan fedheen yoo rakkoo fedhe qabaate yoo dadhabbii fedhe qabaate dadhabbii dandeenyu keessa sirreeffan. Garuu OMN qilleensarraa gabbuu jechuun oromoon cabuu jechuudha. Oromoon salphachuu jechuudha. Keep this in mind. OMN akka gaariitti hojjenne OMN hilaaffate OMN akkas ta'e don't worry about that kana yaadina OMN miidiyaa xiiqiidha nafxanyaadhaa wajjin sabni oromoodhaa miliyoon 50 fi nafxanyaa iddutti xiiqii gallee jira kanaafuu OMN always it has to be there karakasi qabadha karaa biraatiin ol'aantummaa miidiyaadhaa kan nafxanyaa nurra qabdu kana akkamitti cabsuu dandeenya waan jiru. Oromoon miidiyaa heddummeessitee miidiyaa heddurratti investi godhu qabdi. Humna qabna, heddummina qabna, maallaqa qabna. Wanni nurraa irra takka illee hin jirtu. Oromoon ala kana jirtu yoo qarshii 10 ja'a wali qabne miidiyaa 50 saatalaayitii gubbatti baasuu dandeenya. Qarshii doolaar 10 namnummaan diasporaa biyya faranjii jiru yooni doolaara 10 wali qabne miidiyaa 50 ka saatalaayitii gubbaa gadi hin buune jaarree saatalaayitii gubbaa kaachuu dandeenya. Wanni guddoon amma irratti investi godhuu qabnu miidiyaan keenya heddummaachuu qaba. Miidiyaan akka keelloodhaa, kuush miidiyaa, BBS khabraa kami warri shooyii qabulleen satellite 4 fi 5 qilleensarra keenyee warri shooyii qabulleen achirra bahee shooyin isaa dabuu qabdi. Oromoon dadhabbii nuti qabnu wanni 2013 keessa wanni 2013 keessa Johar Mahammadiif gale maali beektani? 2013 gaafa are you Oromo first or Ethiopian first gaafa jani? Of course I'm Oromo first. Ethiopia imposed on me gaafa Johnson. Wanni Johariif gale
achirraa guwasbo sochii Oromoo Firistiidhaa keessatti Oromoon wanni cabxeen miidiyaa dhabuudha gubbaadha hayyoota Oromoodhaa hunda baan godhanii awwalatti dawliin gurbaa sidiin dawaltu do not call me namni sidiin dawaltu natin dawlin 46 namni dawalu hogguun fixnaa dawal wanni galeef maali jarri naftanyaadhaa miidiyaa isaa irraa baan godhee jira nu darbanii jiranii miidiyaan qabnu edaanuu miidiyaa qabaachuu dhabuun dhugaa namaani awwaalti waan jugaleetii fi OMN kana gadhaabne jechuudha. Sambooda OMN gadhaabbatee Oromoon ala kanaata ooltee bultee waliin qabne mataa wali qabattee wali gannaqamtee akka aananii ilmaan haadha abbaa taanee wajjin dalaguu eegalle warri diiyaasporaa kanaa dura nu walii galle. Wali duraan siyaasaan garii gama keessee namni waliin odaa deemu duraan 2014 dura namni waliin odaa deemu garuu boodarra akka aananii wali ganna qabneeti waliin dalaguu eegalle wal jaalannee jaalalti diiyaasporaa keessatti uumamte kun biyya dhayxeeti amat tokko keessatti OMN jaaramee amat tokko keessatti biyya keessaa fincilli addan cinne jechuudha. Oromoo mata afuritti aangorraa darbee jechuudha. Mali namni ka gowwaadhaa kana dawwala osoo itti muna dawwala sirriirraa so Oromoon mataa walitti qabattee amat tokko keessatti fincila addan cinne kaaftee amata afuritti TPLF kaafnee ariin this is media power humna miidiyaadhaa kana eega beeyne miidiyaalee keenya hunda saatelaayitii irratti baafnee kachi gubbaa jirus tinnifnee heddummeeffachuudha qabna. Karaa biraatiin wanni biraata irratti fokas godhuu qabna. Ta duraa miidiyaadha. Ta lamadaa qeeroo biyya keessaa hamileetti godhuu jajjabeessuudha qabna. Afaaniin miti. Akkam duraa afaaniin miti. Afaanumaan qeeroo viivaa jabaadhaadhaa miti. Qeeroo cinaa dhaabbachuudha qabna waan isaan barbaadaniin at least yoo xiqqaate kaardii Itoophiyaatti qaaliidha kaardii itti guutuudhaaniif nama madaawe wal'aanuudhaan nama rakkate rakkoo baasuudhaan qeeroo cinaa dhaabbachuudha qabna yes isiniif jira waan dandeenyuun we have a power humna qabna dandeettii qabna qeeroo biyyaa asuma afaaniin faarsaa ooluu waa takkilleen gootuuf waa takkilleen Oromoodha Orommaa fi ni qabsaa'an yes nuti timneetii miti garuu nuti cinaa dhaabbachuu qabna akka diiyaasporaadhaatti akka nama sagaleen isaa dhagamtutti sagalee taanaaf yoo waa harkaa qabaanne waan qabnuun dhaynee gargaaruudha qabna cinaa dhaabbachuudha qabna waa lameen kanarratti hojjechuu haa dandeenyu qeeroo biyyaa afaaniin faarsuudhaa miti qeeroon gaachina Oromoodhaati qeeroon maqaan uggoote qeeroon salphina qaanii keessaa nu baafte yes kun dhugaa garuu warra qaanii keessaa nu baase kana afaanumaan faarsuu miti yoo xiqqaate qeeroo bakka jirtutti miidhaan hamaan irra geesse nutiis qabuu fi qabna cinaa dhaabbachuu qabna gargaaruu qabna kamadaawe wal'aanuudha qabna kadu'e ka awwaalamu godhuudha qabna ka hidhaa keessa jiru warra nama gaafatu hin qabne dhaqee warra nama gaafatu hin qabne jira ijoollee magaalaa keessaa ijoollee takkaan dhageemma baadiyyaa dhufan magaalaa keessaa walitti dabbaala galaniiti carraaqatanii khiraa walitti kireeffatanii galan alaa guuraniiti mana hidhaadhaa geessan isaan kun fira magaalaan qaban namni dhaqee gaafatu hin jiru namni isaan beeku hin jiru garuu oromummaadhaaf qabaman oromummaadhaaf rakkachaadhaa jiran look warreen akkanaa kana bakka hundatti qorannee jala deemnee warra akkanaa kana gargaaruun dirqama oromummaan nurra keessa yaatu gurbaa tokko 2018 keessa hidhaadhaa haranitti amata 18 hidhaa ture amata 18 mana hidhaadhaa ture yondo gurbaan isaa ijoollee hidhameeti manguddoon hidhaabee namni kun nama baadiyyaa gadiiti nam tokkolleen isan beeku amata
dheeraa hidhaa jiru kana namni mana hidhaa san dhaqee gaafate tokkolleen hin jiru. Boodarra 2018 gaafa hidhamtoonni agadhii hojjan innis warra beekeessaa. Aboo ati eessaa boodarra nama san maallaqaa wal qabneef jira waan hin beeku maqaa isaa yaadadhu. Maallaqa illee wal qabneef jira as gubbatti warreen akkanaa kana jira. Warreen akkanaa kana nuti diasporaan qeyroo biyyarraa odeessa fudhannee bakka warri akkasii jiru namni nama qabu namni gaafata. Dhaqeetuma mana hidhaa keessatti namni kee akkam boo maal keessa jirti siin jechuun taphaa miti. Taphaa miti beekadha. Akka qeyroon biyyaa warra akkasillee dhaqxee gaafachuu dandeessu nuti haala mijeessu qabnu yoo xiqqaatte faxara fuudhanii dhaqanii akka gaafatan nuti godhuu dandeenya jechuudha. Kana waa lameen kanarratti hojjedhaa. Hojiin Oromoodhaa hin dhaabbanne, qabsoon hin dhaabbanne, itti fufti hanga biltsiginnaan barbadoytutti, hanga nafxanyaan cabxutti, hanga Oromoon bilisoomtutti, hanga mataa ol qabannee akka abbaa biyyatti deemnutti, haga nutillee gallee biyya teenya Oromiyaa dhadhaa'inee deemnee maatii fuunee vaakeeshina geessinee addeebuu dandeenyutti. Amma barbiyyan qabnu. Amma we cannot go back home. Nuti mara kote teenya baran ganuma warri diasporaadha. Ani Itoophiyaa irraa Oromiyaa irraa waa takka illee hin barbaadu. Waa takka irra wayyaadha. Asirnaa wayyaadha. Garuu maatii fuudhee vaakeeshina biyyatiyyaan dhaqajee mataa ol qabadhee dhaqee ilaalee deebi'uu saniin gammada. Sana hedduun jaaladha. Biyyatiyyaan isin garsiisee maatii tiyya fuudhee geessee ijoollee tiyya biyya san garsiisee nagaan keessaa boo ana garuu waan barbaade waan biraatii miti. Tigilee kanaafuu haga akkas tahuu dandeenyutti qabsoon teenya adda cituudhaaf hin deemtu itti fufti. Hafuur baafannaa jidduudhaan goonuu ala akka qabsoon dhaabbattetti taa'uudhaa miti. Hoguu hojiin har tokkoo dhaabbatte. Tahiriyaa dhaabbatte taantutti aanuu qaba. Tam qeyroo biyya keessaa miidhamtu tinnisuu miidiyaalee keenya irratti hojjechuudha. Miidiyaan keenya heddummachuun uummata miliyoona 50 oliif. Miidiyaan amma qabnu kun waa takka faayidaan qabu. Hagammaan tanaa OMN qofa qabna. OMN tu jarri wanni OMN duuluuf miidiyaan tu qabnu tokko. Yoo tokkicha kana duraan dhaamsine uummata Oromoodhaa kana ija baysinee jirraadha dhugaan jirtu. Garuu akka ija teenya nu baysuun jabduudha hin dandeenye garsiisuudhaaf miidiyaa 10 tarree galchinee miidiyaa 50 saatalaayitii gubbaa kaahuu danda'uudha qabna. Yaa walii galle akkasii dhaamsa haganumaan qabaa. Fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadhaa. Warreen viidiyoo tana warreen boodara seentan dhaamsa kiyya guutuu dhageeffachuudhaaf karaa duubaa seenaa dhageeffadhaa. Warreen maqaa kiyya caffee raamis kan hin beekne adii fi foloo godhaadhaa. Maqaan kun mana hidhaa jira yeroodhaaf waa hin barreessaa waa poostiniin godhaa garuu haasa'uu hin danda'u. Hanga August 29 haasa'uu hin danda'u. Akkasuma godhanii waaqayyumaa beekaa. Anyhow fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadhaadhaa walii sheer godhaadhaa walii dabarsaa fayyaa ta'a.